Shalom, 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 shalom. Bakka jirtanitti nagaan fayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos siif haa baay'atu isiniin jedha. Karaa Kiristoos Yesuus hafuura qulqulluu irraa dhalattanii isumaan ammoo abdii jireenya bara baraaf warri karaa Kiristoos Yesuus addunyaa isa dhufuu eeggachuudha irra jirtan ammas irra deebi'ee nagaa kiyya isiniifan dhiyeessaa. Nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Kana jechuun egaa akkuma barame har'as yaada tokko irratti walii wajjiniin hubannaa xiqqoo akka nuyi qabaannuuf gara keessanan dhufee innis jireenya dhugaa Waaqayyo namaaf kennu isa kamii kan jedhu irratti kanaan dura waan isin wajjin haasa'ee ture. Dabalataan xiqqoo isheesii kana akkasin barbaaddan keessa koo waan deddeebi'uufan gara keessan dhufee innis caafanni qullaa'aan waa'ee jireenya dhugaa fi yaada Waaqayyoo hubachuu maal jedhaa isa jedhu irratti isin wajjiniin haasa'uufan dhufe. Kana jechuun egaa akkuma caafanni qullaa'aan jedhu Qorontoos isa duraa boqonnaa 2:11 irratti waan yaada namaa keessa jiru hafuura namicha keessa jirutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyu illee yaada Waaqayyoo hin hubatu jedha. Kanaaf kiristaanan kan ta'e jireenyi inni dhugaan Waaqayyo biraatii inni qabu jireenya yaada Waaqayyoo beekuun jiraachuuti. Jireenyi keenya jireenya dhugaadha kan inni jedhamu warra Kiristoos Yesuusiin qabaniif yaada Waaqayyoo beekuudhaan yaada sanaan gaggeeffamanii jiraachuudha jechuudha. Yaada Waaqayyoo beekuuf immoo akkuma amma dubbifanne hafuura Waaqayyoo qabaachuun dirqama jechuudha. Kana jechuun hafuura Waaqayyoo yoo ta'e malee namni kamillee yaada Waaqayyoo hubachuu hin danda'u. Yaada Waaqayyoo hubachuudhaaf hafuurri Waaqayyoo nu barbaachisa erga ta'ee egaa nuyi warri karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoo biraa hafuura qulqulluu arganne hafuurri qulqulluun kan nuuf kennamee fi sababiin inni dhugaan yaada Waaqayyoo hubachuudhaan gaggeessaa isaatiin akka nuyi jiraannuufidha jechuudha. Roomee boqonnaa 8:14 irratti yeroo hundumaa macaafa keessatti dubbii isin beektan kana yoo irra deebitanii ilaaltan warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamanii jiraatan isaan ilmaan Waaqayyooti waan jedhu nuyi egaa hafuura Waaqayyoo warri fudhanne karaa Kiristoos Yesuus yaada Waaqayyoo hubachuudhaaf akka dandeenyu akka isin beektaniifan gara keessan dhufe. Kanaaf jireenyi dhugaan yaada Waaqayyoo hubachuudhaaf yaada Waaqayyoo hubachuudhaaf immoo hafuura Waaqayyoo qabaachuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii jiraachuudha jechuudha. Kanaaf hin gowwamiinaa walii galee fiigdanii jireenyi dhugaan as yookaan achi yookaan sana keessa yookaan kana keessa jettanii yeroo keessan hin gubiina. Jireenyi dhugaan yaada Waaqayyoo hubachuu keessa jira yookaan yaada Waaqayyoo hubatanii jiraachuudha. Yaada Waaqayyoo hubatanii jiraachuuf immoo hafuura Waaqayyoo qabaachuun dirqama. Kanaaf gaggeessaan keessan hafuura qulqulluu akka ta'u yeroo hundumaa karaa keessan daandii keessan jireenya keessan yaada keessan hafuura Waaqayyootti kennadhaa. Inni isin gaggeessaa. Jireenya dhugaan maal akka ta'e akkasin bartaniin godhaa. Kanaaf hafuurri qulqulluun warra Kiristoos Yesuusiin Waaqayyootti amananiif jireenya dhugaa akka ta'uuf jireenya raafaa akka ta'uuf ilmaan namootaaf karaa isaa kan kenname jechuudha. Kan akkasin hubattan barbaada. Shaaloom bakka jirtanitti nagaanii ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu isiniin jedha.